bineensa keenya nutti ta'ee gabbee shayxaana keenya ta'ee gabbee jara kanaa bar jarris jijjiirama sanfiti gaafa oromoon jijjiiraman fidduu mootummaan zayitunaami kan dhagaan buutu ja'anuu buusanii garsiisan akkatti buusanillee muuxannoo horatanii jiranii jechuudha akkatti nama jaaranillee muuxannoo qabanii jechuudha akkatti nama xalafanillee muuxannoo qabanii jechuudha dalagaa tokko gida ite bar muuxannoo waggaa meeqaa qabda siin jedhani jarri kun jara biyyattiin tun sabni kunniin qabajuutu walgahi jara tuffatamu sigale jara tuffatamu jarri kun sigale jara biyyattiin sunniin qabajettu walgahi jara jijjiirama fidee beekuu walgahi so faayidaa walgahii isaaniitu maali faayidaan ijaaraminsaa maali namni ijaarame hin gabruun namni faca'e miliyoona meeqa yoo ta'ellee akka oromoo kana bu'aa mudata amma xiqqoo boodanaa eegi PP mana sirra yaa'utee maallaqa sii hiruu teessu yoom takkaa garatti PP dheengadda si tuffattu PP dheengadda nama si lakkaa'uu didde PP dheengadda uggee ati gaafii takka gaafatte milishaan ichumaan afaan cuqqaalee si kuchiisu PP shimallis si jalaa dubbachuu dhiisii abbaan gandaatu si jalaa dubbachuu dide arraa afaan oromoo haasoysiisu jirta jechuudha maaliif hayyoota kanaa wal dhagee akkanuma naa eegi faayidaa ijaarominsa irraa hin siimu jira namni ijaarame hayyuu isaatu harka micciirratee tokko godhata akka nuti harka micciirree tokko goone kanatti nuu jecha wal dhabdan nuu jecha wali buutan wasanni isin qottan hin jirtu jaartiin isin wal jalaa fuutan hin jirtu kan isin wali buutanii faayidaa saba kanaati faayidaan keenya garuu tokkummaa keessan keessa jirti jennee dhiibbaarra gooneeti sigale arra wal nuutaan faayidaa ijaaramuu keessaa tokko lammaffaa yoo ijaaramte faayidaa aadaa kee afaan kee daangaa kee sigale eessifatta diinagdee keessatti hirmaannaa argatta siyaasaa keessatti hirmaannaa argatta nama faca'ee adda addaan bitata namni faayidaa ijaaraminsaati qabadhu dheengadda PP waa'ee oromoon dubbattu hayyootuma keenya kanaa utuffatte jaawar maal fidaa kopha ceehaa maarree ceehaa mitirkisho ceehaa miilliyyoo ceehaa jechuu turan arra isaanii walitti dhufe garraani sigale waan ta'an wallaalanii shimallis abdiisaa caffee kabajamtuu sanirra taa'ee faraqataan handaaqqoon akkana taate jedha faraqataan meeshaa keessa walaawwaladha jedha namni meeshaa walaawwalatee yoo walitti oofe maal nyaachiftamee naa hima sigale faraqataan meeshaa keessa walaawwaladha faraqataan handaaqqoo maarree horsiisa faraqataan gartee kun xiinxala mootii baara batatatatate guyyaa guutuu nama arrabsaan oolle maaliif faarsee bulaan isaan gayyaasan kun arrabsee nama waliin naqee ana balu niin beeka ana balu saahiba kiyya ana balu wajjin nyaadhe abalu naatu asiin ga'e abalu kanaa je'ee olola oofee namni dhaga'uu dide sigale namni dhaga'uu dinnaan ifii gabbahee jechuudha muddamu malee gaalina albahu jedha oromoon uggii mammaayita muddamee ifii gabbahee caffee silaa kijiba isaarra gannaqee misooma akkana goone maarree akkana goone juu irratti hayyoota isaa itti gad ergamee shayxaantichaan itti gad ergamee waa'ee misoomaa fi maarree dhaabii arrabsii jeen achirra taa'eeti ummata arrabsaa xiqqeessaa ture jechuudha albahu jiranii jechuudha nuti keessa beena shayxaantichi eega gaafa tokkummaa amaaraatii fi tihiraayii fi maarree jedhanii walgahii guddoo geggeeffamte san booda wallaahi rabbiin hin seeqaqadha abiyyi takkaa gachiisee hin beeku siin jedha والله أما فارسي بلان أدي فنون قبض
amma wanni asirraa abbichuu maarroo miixiqqishoo jaatun namni jalaa dubbatu hin jiru. Abiyyi sunu deema sii gatii maal qabdaan wasaq osoo ati asirraa afaan bantuuti sheeriin qabdu laayikiin qabdu namni si dhageeffatu hin jiru. Sii galee sabni si tufe deem tuffatamtu asii maal faayidaa naa qabdaami nyaattu jee asii ifirra aree siin jenna. Shimallisuun garree warra caffee sanuu boskiin tumuudhaa bara akkatti ijatti baasuun garree akka ta'u wallaalee bar gubatee akka ta'u wallaalee ija akkasii baasa. Kana maaltu fite ijaaramuudha. Waan ijaaramtee argamteef na sodaatamte. Yoo facaate adda addaan kaaree sii kennina maaree sii kennina kaaree kijibaa kam waadaa kijibaati bar. Guyyaa kanaa deebi maarre fandisheen dhageenye maaliif amatana deddeebiftan jee bar maallaqa naa galchaa jeeni bar. Jaawar arrabsee viidiyoo itti ergeetti jabaadhu numa janiin jabaadhuma janiin jan ijoolleen keessee oggiin gaafa dawwale oggiin jaawar kana arrabsee viidiyoo itti ergees jabaadhu numa janiin jan aboo waan san naa galchaa keessaan kadhatee dadhabee ol bahee naa galchaa jeen wanta wallaalee waan akkasii qofaa jalatti hafee jechuudha. Naa galchaa qofaa jalatti hafe. Annaa galchuu baattan nama arrabsuu. Nuti laal dafqaan bulaadha. Jawween kalee dubbii tiyya fudhatee isin himeemi hojjetee bula goona jeemi dafqaan bulaa jechuudha. Namni ganaa hojjetee nyaata akka nuti hojjennee nyaanne saba keenyaa sagalee ta'an waan caluma jettee teessee nama arrabsitee nyaachuun hin danda'u. Naa galchaan hundi dadhabdeeti shimallisitti gabbeensi hin jeeqale. Hiiqi qararraa maal dandee bar huggii dubbiin jabaatte bar ilmaan huggii nama tokko tumuu dadhaban abbumaatu saaqatee ulee fudhatee itti seenaa bar. Hiiqaa qararraa maal dandeessanii mijee shimallis saaqatee ittiif darbe ni dandayaa garuu abadan. Abadan hin dandayu. Tana na amani. Laal wanni takka wanni keessa beetu sirrakkiftu nuti piipii bakka isii dhukkubsu beena la bakka isii khaasu beena bakka isii dhukkubsu beena amala jawween faan nuti laala akkanuma qaqqabnee taa'uu ni jira piipiin ifumaa bakka sheeyxaana na bee harkatti alba'u jirti namni qoflaa hanjamaatti godhaa waan qoflaa poosti godhaa laalteen gartu namni waan guddattuu waan isiin haasuu tana fudhachaa jiru hin jiru so kana hunda wal dhageetii teenya wal jala yaa'uu keenya wal jaalachuu keenya wal kabajuu keenya fidee jechuudha yoo kana caalaa wal jala yaane sigalee Ameerikaa guddoo tanaa taa'ee Afrikaa guddoo tanaa taa'ee Eeshiyaan guddoon tun teessee ganaa Oromoo mari'achuu teessee jechuudha akka gaafa qeeroo sanitti sigalee akka gaafa qeeroo sanitti so ifi guddaan gabbee jechuun naagalchaan hundi dadhabeeti. Faarsee bulaa maqaa ganaa naagalchatti itti daanee faarsee bulatti. Naagalchaan hundi dadhabeeti. Abbaan galchuuf sun itti gaxu taaleen siin jeeqale. Kana hunda maaliin akkana goone jaarmee keenya. Kana caalaa hayyoota keenya jabeeffannee, kana caalaa jaaramnee, kana caalaa fuuldura sossoo'uudhaaf isinoo hayyoota keenya duuba. Sheekka abbuutarraa eegaltanii nu duuba dhaabbattanii hamilee nu godhu gaasa nu godhu nu guutu nuti harreetee isanii nu fe'achuu bad Itoophiyaan biyya harreetti abaaranii leencatti faarsanii leenci mee sirraa nyaatu sirraa dhuguu malee mee maal faayidaa sii qaba bar harree itti fe'atta itti gartee tiraanspoorteeshina keenya gaggeeffatu harreen gati qabdii bara. Nuti harroota keessanii jechuudha. Garuu harroota keessan kan ta'uu danda'u namni kun yoo tokkummaa keessan jabeeffatte yoo hamilee keessaniin ummata kana gartee hayyoota kana daranuu dhiibbaa irra godhuu dandeessanii jechuudha. Amma next plan sagantaan itti aantu maali? Kaleessa hayyoonni keenya naamusaan mari'atanii abdii nutti horanii jechuudha. Bakka abdiin Oromoo kufte. Bakka waliin dhageessan jaan bakka Oromoo waliin galtu alaa galuu dhiisii waliifuun galtu jaanitti sigalee cabsinee asbaabne jechuudha. Waan kana isinillee irra gabaatan aan asirraa waan hin haasa'u ture.
Taayyee dandayaa waan godhuu ture. Arra taayyeen, arra hacaaluun, arra daadhii galaan, arra abdu jabbaar, arra Maammas Sa'iid kan Harargeetti jeesanii waraabessi nyaate sun qabrii isaanii keessa ta'anii koflu jiran, gammadu jiran. Gaafa dheengadda nuti tokko tokko walirra bobba'an. Gaafa hayyoonni keenya jaawara irra bobba'u. Gaafa hunkaan irra bobba'u. Gaafa nuti wal diinu qabrii awwaala isaanii keessa ta'aniitiif nyaachuu jiran. Isinumaafiin du'e. Isinumaafiin biyyee ta'e. Biyyee rabbi isin haa godhu jedhanii nu abaaru turanii jechuudha. Arra garuu bagaan isinii du'e jechuu jiranii jechuudha. Tokkummaan keessan abdii ka jiru dhiisii ka du'etti hortii jechuudha. Ka du'e dhiisii ka jiru dhiisii ka du'etti abdii hortii jechuudha. Maatii warra du'ee kun si arku jira jechuudha. Abbaan mana kiyyaa baga du'e jechuu jiranii jechuudha. Kana fiduuf du'e bilisummaa tana fiduuf du'e gaafa isin bilisummaa fiddan ilmaan isaa idaan abbaan kiyya kanaaf du'e jedhanii gammadu jiranii jechuudha. Gaafa nuti wal facaafnee badaka akkanaa badaka meexirqishoo badaka miilliyyoo waliin jenne dhugatti abbaan kiyya sabuma kanaaf biyyee ta'e jettee ijoolleen maatii qabsaa'ota ilmaan battee urgeessa sigale. Nu laalanii nu ajaa'ibanii jechuudha. Garuu arra hayyoonni qabnu sun gaafa akka taa'ee rakkina arra isaanii dhufe san dubbatan battee urgeessaa dakasanii koflu jira jechuudha. Nuutu ijaan hin garre malee ruuhiin isaanii jirti. Koflu jira jechuudha dakasanii. Kana gaala. Huggee ati waltaatu akkana laa tana taniin du'eef laa tana akkana amma tana faa jalaala lakkuma ati ichi deemtuun karaa injifannutti. Sigale? So isaanitti illee abdii horree jechuudha. Maatii hidhamtootaa fudhadhu. Taayyee danda'a arra silaa nuti walirra bobbaane kun kaan arrabsee kun maal arrabsee nuti wal diine huggee haati mana isaa nyaata geessituuf alaamaaltu deemaa jiraani gaafata. Bara abaluu wal diige abaluu arrabsu jira abaluu maarree arrabsu jira huggii jette qalbii cabaa jechuudha. Bara akkana tahani bara arra maarree tahani bara arra miixirqishoo tahani bara arra abaluu wal gahii qaba bara hayyuun abaluu dhufe bara hayyuu abaluu kana jee bara hin hoggabbisaa kana jee beek OMN wanni hin hoggabbisaa afeereef laaftuu sittiin fakkaata OMN sirraa'uu qaba teetii sirraawi takkaa dhaga je'anii si darban Oromoon OMN wanni duursee wal gahii jaawarfaa dura henoq afeereef akka walirra bobba'aniif si gale. Bare nu gabbisa OMN dura dhaabu afeereeti amma qaallicha shabboo miidiyaa juu ititaa tokko fa sigaa sa'u jaana maarri si gale foon taa'u tokko fa waan inni haasa'u laale nuti kana taane nuti maarree taane nuti bar Oromoo tana guutuu ifuma godhe si gale Oromoo tana guutuu ifuma godhe nuti kana namni gartee shanyiifaa diigee namni woboo marroo diigee shanyiifaa ichi galche garee namicha saniitii beekama. Shanyiin faan akka harka kennatan karra dalagee harka kennisiise qaallicha sanii beekadha. Yoo maarree taane nu qeeqa yoo miirri yoo taane maarree nu ta'a jaabarsan akka nama qeeqa namaa fudhatu akka nama ambar osoon isin nan qeeyneen beekaa bar waan isin barbaaddan beekaa bar. Maaliifin hanga isin na qeeytanii na sirreessitanii eega tiyyaa ifin sirreessu. Rakkina isinirra jiru laalee ifin sirreessu annamaa bar hay hanga ati dhuftee ati nama maaliif rakkina Harargeen dubbanne maa rakkina Arsiin dubbanne maa rakkina Wallaggaan dubbanne Walloon dubbanne naan jettu si eegaan rakkina sallaalee ifin sirreessu yoo maarree taane nu qeeqaa yoo miirri yoo taane nu qeeqaa dabala ejentiidha hattu hijibduu warramma tujjaarri qaallichi keenya tujjaara hedduu qabna jee iyyuuf kun maallaqatti ergu si gale osoo namni nafillee maallaqatti ergee nama naaru si gale warri shanyiifaa diigee galche namicha sanfa isaa fi garee isaati tamma fannoon diina maarreen diina si haa fannisu fannoo fi piippillee fannoon tasabasiitii loltuu jira ta piippiin jaarattee namaan fixxuu jira.
tanuma sabasiitii loltu sanuu qawwee kayda ichiise abiyyi nuti hin beeknu. Fannoo gangalchaa fannoo balaleeffachuun kasaaraadha jechuudha. Soo saniifuu pooyintii xiyyaarra deebi'uuf taayyeen faan silaa qalbii caba. Arra tokkummaa inni lallabee sheexaanni hidheefsa. Waliigaltee inni lallabee sheexaanni hidheefsa. Bara balufaa waltaanii jettee hogii maatiin isaa isatti himtu. Bagaanidha. Manni hidhaa kun jannatatti fakkaata jechuudha. Sigalee. Manni hidhaa kun jannatatti fakkaata jechuudha. So saniifuu tokkummaan keenya kana caalaa yoo jabaate kanuu du'ellee ni gammada. Qabriisaa keessa gammada. Kanuu hidhamellee mana hidhaa keessa gammada jechuudha. Sigalee. Dabarsi yoo ati asii tokkummaa qabaatte yoo ati asii qabsootti finiinsite warri sirni sun meeshaa godhatee ergatu hundi erga didaa jechuudha. Waan dhufuun beekamu waan dhufuun beekamu an ummata kiyya jeesurra ummata kiyya gudeechisurra ummata kiyya maal godhurra harka fudhachuun qaba harka kiyya sassaabachuun qaba. Sigalee gaafa immoo wanni mootummaan hin jijjiiramne hin jirtu waa jijjiiraman. Namichi duraan harreedhaan bashaashaa keessa deemu arra hunoo piraayiveet jeettii bitate. Bar wanni inni xayyaara bitateef wayi waan biroo seeti. Bar mootiin tokko bar Itoophiyaa keessaa isa malee ka piraayiveet jeettii mataasaa bitate hin jiru bar sheetanticha. Jaartii isatti himuun deemu gaafa dubbiin dhumatte kophaasaa bararuu deema. Qaallicha kana naman seenati. Tiyyaana baasii jamalee ilmoo isaa duraanii hunoo jiran ilmaan isaa Ameerikaa fidee jiran. Jaartii fi isa qofa achi jiraame jaartii isattuu himuun taa'u gaafa dubbiin jabaatte duraanis wanti shifeertichi paayiletiin Itoophiyaa miti warra Arabaa kana nuun kaase Abudabeen na buusii qofa. Nuun kaase Abudabeen nu buusii qofa. Ifii jeetti bitatee taa'u jira. So saniifuu warrichi keessa jiru maal godha? Abdii horataa jechuudha. Sirna kanaaf meeshaa ta'urraa if qusataa jechuudha. Poolisnichi keessa jiru, hoogganaanichi keessa jiru, jeneraalli korneellichi keessa jiru waan dhufuun beekamu jeeti if qorataa jechuudha. Faayidaa ijaaramuuti jechuudha. Faayidaa ijaaramuuti jechuudha. Ijaaramuu kana caalaa ijaaramuu qaba. Next stepin eega akkas ijaaran amma tafti aantuun seemu. Qaamaa walitti dhufuu qaban hayyoonni keenya. Qabadhu naati dubbiin. Qaamaa walitti dhufuu qaban. Qaamaan hoggii dhufan waan godhamuu qabu jira. Duursa walgahii duursanii guyya lamaa fi kana yaadota irratti hulaa cufatanii ifii wal micciiru qaban sigalee. Gangalchuu akkaan dhiyoo isiniin jedhu. Dhalaa fi siyaasaan gangalcha feetiin isiniin jedhu. Wal gangalchuu qaban ifiif. Hulaa cufatanii wal gangalchuu wal mormanii yaada ummanni dhagayuu qabu. Yaada ijaarama irratti eega walii galan nam sadi keessaa filatanii nam sadi walgahii irratti as bahuu qaba. Hundaan maayikii qabachuun hin barbaachisu jechuudha. Namni kun ka dubbii danda'uu jira, ka barruu danda'uu jira, ka yaada maddisiisuu danda'uu jira. Isinuu beeytotaa isinuma yaadachiisuuf, wal yaadachiisuuf. Wal micciirtanii next time qaama ta'uu qabdi walgahii. Ta qaamaatti aanaa jechuudha. Qaamaa walitti dhufanii hayyoonni kun galma tokko keessatti walgahii torbaanii haa ta'u ifi marroolleen hirmaatu qaba jechuudha. Marroon amma ni dhufa inshallah marroonis dhufu qaba jechuudha. Sagaleedhaan dirrirra ka'ee dhufuu osoo hin ta'in sagaleedhaan hirmaatee as bahee hayyoota kanallee galatoonfatee sigalee galatoonfatee akka isaan wal galatoonfatan sanitti hujii addaan qooddatanii namuu kara danda'e itti oofu qaba jechuudha. Waan inan dheengadde isiniin jiru Dr. Tsaggaayee lafa kaa'ee jira. Sirni qophaa'uu qaba. Sirni ittiin wal adabnu, kan ittiin wal aangomsinu, kan ittiin wal bulchinu, kan ittiin saba bulchinu. Sirni qophaa'uu qaba jechuudha.
sirni qophaa'u qaba. Warroottan biyya jirtanis itti oofaa silaa'u paartii biyya jirtu haquuf deema namichi. Amma paartiin maqaa sabaatiin sossootu hin jirtuu jee dhageessanii warri adda bilisummaa Oromoo haqamuuf teessan warri kaafaa'oo haqamuuf teessan anammumaan isinii durseetumaan isinitti amma kubbaan miilaatu ka maqaa sabaa qabu haqamuu qabaa jeeme booda naannoon maqaa sabaa qabdu haqamuu teessii jechuudha. Osoon hin haqamne isa haquun yeroon isaa amma jechuudha. Osoon Oromiyaa maqaan hayin osoo Oromiyaa kilaastaraan hin qoonne osoo adda bilisummaa Oromoo maqaa juu maqaa namni meeqatti dhiiga kana inni boordii filannoo irraan hayin osoon kaafaa'oo namni meeqatti hidhamee itti gudeedame tana inni hayin maqaa sabaatiin waan bakka bu'uu hunda kubbaa miilarraa eegale ilaalama. Duraan taargaa dhufe la taargaan hundinuu Itoophiyaa jechuu qaban dhufe. Sigale waan ati gatii kafaltee harkatte tana osoon hin hayne isa haquu qabdaa jechuu hayyoota keetii wajjin walii galte. Qabadhu sana. Tatte aantu isteeppiin isaa waan maqaa sabaatiin sossoo hunda haquu qabaa jechuudha. Boodarra intala Oromoo gurbaa Oromoo wanni jaamu hafteeti sirna qeenxee si ijaaruu deemaa jechuudha. Yoo ati teessee ilaalte. Kana hayyoonni keenya roodmaappii hatattamaan qopheessanii tarkaanfii yoo seenanii bineensa kana dhaabsifne waan hin taane keessa galuu teenya jechuudha. Namichi kun lubbu qabaa duu deema. Ni du'a. Namni hin duune hin jirtu. Ani innumaan du'a. Sigale? Arra gaafa akka qindeessee nama harka kaayee itti aanaan isaa eenyu if ilaali. Nama harka kaayee kute booda heera biyyattii jedhanii namachi irraa sossoosuu ni ulfaatti. Yoo amma daftee isa irraa darbuu baatte. Kana hundaaf maal nu barbaachisa? Jaarmaya nu barbaachisa jechuudha. Jaarmaya roodmaappii sirna keessa sossoonee dhaynee wanta goonu kana nu barbaachisa jechuudha. Sana hayyoonni qopheessaa jiranii qophaa'aa jirti jechuudha. Dheengadda dubbatanii jiran. Itti aansuudha fi dubbii tiyyata dhumaa Lammaa Magarsaa. Arraa wajji viidiyoo tiyyatti guyya lamaan waamicha sii godhe. Saba hayyu jechuun beeka jechuun harree ummataati siin jenneen jira. Ilma ummataa yoo taate gabbaye. Gaafa sabni kun cinqamee cinqii tana keessaa baheen suufa uffadhee dhufaan abadan hin taatu. Abadan gaafa qabsoo gaafa geeshoo tumnu nama dhabneeti gaafa dhugaatii bakka teenyu dhabnee jetti qaallitti. Bilziqinnaan tun gaafa duraa nam tokko hin qabdu. Anaa kophaati yaasiyyuu ture biyya alaa tanaati. Arra gaafa waa isii waa nyaatu taatu laal. Maraataan keenya hundi walaa ka farshoo dhugu walaa ka diraaga dhugu walaa ka jimaa dhugu guutuun bilziqinnaa jecha si nyaachuu sitti amma nyaata qabdi ka. Akkas seen hin taatu obbo Lamma. Arra si barbaada sabni kee. Arra si barbaada ummanni Itoophiyaa sabaa sablammee. Hayyuu guyyaa rakkootiif barbaadan. Maaliif? Akka saba jaaru, akka saba tokkoomsu, akka saba injifachiisuuf barbaanna malee akka aangoo qabatuuf hin barbaannu. Namni aangoo qabatu guutuudha. Ijoolleen amma yuunivarsiitii qaraasifachaa jirtu tun hundinuu nuu qabachuu dandeessi. Gaafa sigale gaafa caccabnee wanna kana kaafneen as suufa uffadhee as baha abadan sirraan qeeballu jechuudha. Amma yeroon si barbaadu. Magaalaa fi wannoo uggii haatetti dalagatanii jiran Oromoo. Amma yeroon magaalaan barbaachiftu. Maaliif? Dhageetti qabda. Jaalala qabda. Beekumsa qabda. Afaan kee kanarra Rabbi dammaqaan. Nama kana keessa bar namaa jira. Nama namni dhaga'uu jira. Sigale. Nama namni dhaga'uu jira. Oromoon nama namni dhaga'u kanatti fayyadamuun beektu sigale. Amma jaawar kana Rabbiin arrabasaa kanarra waa kaa'e. Wanni inni keessa jiru hundi ni moo'oyti ni tolti. Maaliif namaan adda ta'eeti milmuu namaa akka kiyyaa fi keetii kana.
ربي نما خنا خيسا نما خانج شيخ ما خنا خيسا خوني سدي سما رسولا ستيما خوني سدي سما رسولا ستيما خرسم مياو جرابر شيخ كتو متنا خيسا مالف الربسا خنا ربي واخا حاجة وبلوم ملي الربخي خنا رواخا حاجة أمارا سجالت تكري سجالت أرومو سجالت سبا سبلمين بيجساني هندي سجالت إذن دامني بالذكرنا خون اللين سجالت أيجو شيطان تيجخنا ماسك نمني قتيت تخفلي هيوتا جلادي دي نمي تشخنا تشينجه نمني هندي سي أماني شيطان خنا في الديس هذا شيطان خون حادته بورته قتشيسو حالا مجيسته في أفانين جلجتون هم برواجسو يجو وبولما مغرسا قبوه قبتا خلسي بربانوف الرافي برو نمني آنغون مقبتو قوتيجر برو سوفو فرديتين قتي شيك أبوتو أخفلن فأرد فان أبدا اندن دامو يجو سنيفو وبولما وامتش خبجا قوني في إسن اللين لما فري تايي فري يجو قبدني يجو سيقل مالف لما نمنا يدا جرابر سقلي توف قبنا سقلي تاني في قباسو قبنا نمنخون إيغاج اللي سندو إيني جراو إساتو مالف بيتا ميس نتورخي سونو ديفنو قبيو تاتي مالف ميسين ندو إيني جرا رغاني قبدني ميس أنو مفاتو لا أبولما نغاق أبا جاور مفا قبه أبولما نغاق أبا إسن إنجاچو جرا مالف سيقل إسن رغاني قبدني لما سنيفو ummanni kee konfiis ta'ee jira firii siin jennee jira jechuudha. Mana hidhaa kanaa bahuu qabdaa jechuudha. Sigale mana hidhaa kanaa bahuu qabdaa jechuudha. Obbolummaa Magarsaa si eegaa jirra. Kabajaa qabda jaalala qabda. Saba si jaalatee si amanee qabsoo waggaa meeqatti laffeessan PP hattuu tanatti maqaa keetiin kenna. Leencoolotaa guddaan sun bara irrallee obbolummaan akkana jennaaniin jijjiirama kana amane jechaa jira. Sigale obbolummaan goftaan kiyya ummata jennaaniin amane jechaa jira malee namni abiyyi maqaa'u beekun jiru. So saniifu amma firii taayee dandaya firii warra hidhame siyaasaan hidhame firii Lammaa Magarsaa jechuu qabna jechuudha. Inni si jira firii jechuu qabna jechuudha. Saniifu isin hundinuu baay'ee isin jaalate Sheek Abbutaati baay'ee isin kabanya tokkummaan keenyatti haafuufu injifannoon teenya ni dhufti yerootti aanu hayyoonni keenya qaamaan wal gayan inshallah waamicha goonee fi gaafa qaamaan wal gayan tattaantu ni jechuudha. Thank you. Nagaan jiraadha.